ibnu Abdulaziz keessatti argamuudhaan sagantaa eebba barattoota kan qooddachuutti jiru miidiyaa bu'aa ba'ii keenya bakka gammaddan bakka gammanne miidiyaan bu'aa ba'ii tajaajila eegalee boodatti hin deebi'u ittuma fufa yeroo feetanitti affeerrachuu ni dandeessan yeroo kamiyyuu yoo ta'e jarjaraan maletti yaada keessan isinirraa fudhatee kan isin dhiyeessu miidiyaa bu'aa ba'ii keenya dagalee furmaata jiruu keenya dagalee furmaata jiruu keenya Gamachuun baate diirama bariisa ifee hangaa'e. Inshallah qulqullina qabdu yoonii fi moo lamaan jiraatan inshallah dhiifuma hojjetanii fi takkanurraa akkanii gabbaatan jenne inshallah qulqullina waan hin qabneef dhiifuma hojii inshallah. kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa ba'ii hundumti keessan martuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtu haalli baruu barsiisuu dabalatee akkaataan jireenyaa hundumtuu isin biraa maal fakkaata laata isiniin jecha baga rabbiin guyyaa har'aa kana gaaddisa markaza Umar ibnu Abdulaziz keessatti wal nu agarsiise isiniin jecha egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana tamsaasa kallattii isiniif darbaa jiru kun foddaa markaza Umar ibnu Abdulaziz irraayi sagantaa guyyaa har'aa kana irratti akka nuti argamnuuf kan ispoonsara nuuf taate Dr. Obsi yookaan Amira Takkabbaa ta'uudhaan markaza kana keessatti kan tajaajila laachaa jirtudha. Egaa maarree guyyaa har'aa kana gama ogummaa kaameraatiin kan nu wajjin turtu Xayyibaa binti Baabaatiin gara wadii tara sagaleetiin immoo Fadiluddin Shifaatiin keessummeessituu guyyaa har'aa kana ta'uudhaan kan nu wajjin turtu Hayyu Gameettidha. Abbiiwwan afaan Oromiffaatiin dhiyaatan kan isinii wajjin turu an Profeesar Nalxuqinaati. Sagantaa afaan Amaariffaatiin dhiyaatuun immoo gaazexeessituu Zaaraan Muhammad Amiini. Egaa maarreem akkuma haalaaf amala keenyaatti gama oduu guyyaa har'aa qabannee dhiyaannetti isin dabarsuun dura nashiidaa ceemsaa kan dhaggeeffannee walitti deebinu ta'a. Nashiidaa ceemsaa kana wajjin turtii gaarii. Ashama waya jolle ara ashama waya jolle ara unoti geisani ebite sanara bagasi ningae kharikni wa mara bagasi ningae kharikni wa mara walitti deebineerra amma kallattumaan gama oduuttan isin dabarsa. haalli baruu barsiisuu yeroo dheeraadhaaf markaza Umar ibnu Abdulaziz keessatti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa kana eebbifame. hundeessaa fi barsiisaa markaza kanaa Ustaaz Zainal Aabidiinaadha. sagantaa eebba kanaa sababeeffachuudhaan ustaazotii gamtaatii fi barattootii ustaazotii gamtaa akkasuma keessummoota garaa garaa ulamaawotaaf daa'ii munashidoota dabalatee sirna eebbaa kanarratti argamaniiru. Amiirootiinii fi koree markaza kana keessatti wal dhaga'uu fi wal danda'uudhaan tajaajila laachaa turan Dr. Obsee lammaffaa fi sadaffaan immoo Ayaat Abdurrahmaanii fi Amaan Mustafaati. Irra kana malittis koree ta'uudhaan kan tajaajila laachaa turan shortaa markazaa yookaan Arafaat Abdurrahmaan, Aishaa dabalatee Gannoo akkasuma Tamiimaa fi Leelaa walumaa galattuu haalaaf amalli barattoota markaza Umar ibnu Abdulaziz keessatti barachaa turan kan nama hawwatudha. Maddii odeeffannoo keenyaa Ustaaz Zainal Aabidiin Arraayi hundeessaa fi barsiisaa markaza kanaa. Waduuttaan haalli baruu barsiisuu yeroo ammaa kana markazoota garaa garaa keessatti gaggeeffamaa jiru seeraa fi heera mataasaa danda'een akka baratamuu qabu dhaammataniiru. Daayirektarri miidiyaa bu'aa ba'ii barsiisaas haa ta'u barataan seera mataasaa baafachuudhaan wal dhaga'uu fi wal danda'uudhaan gama fuulduraatti tarkaanfachuu qaba jechuun dhaammatan. Ustaazotiin gamtaa garaa garaa gaazexeessituun Zaaraa Muhammad Amiin akka jettetti dhimmi kun ustaazotii qofa osoo hin taane amiirootiis dabalatee warra koree kan waliin mari'atamuu qabu. Namni kamiyyuu ustaaza ofii kabajee seeraan waan ustaaza barbaachisu mara
gaaffiidhaan maletti itti yaadee ustaaza isaatii fi guutuu qaba kan jette akeekkachiisa sooshaal miidiyaa isii irratti dhiyeenya kana gabaastee turte. Gabaasa isiin gabaaste kanarratti amiirootiinii fi koreen ajab dhugaa jette waan baay'ee nu rakkisaa jiru. Ijoolleen markada keessatti yeroo dheeraadhaaf barachaa turan yeroo eebba jala ga'an achi buutee isaanii dhabuutti jirra jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii turani. Kan amma isinii darbaa jiru kun waduu ijootiin balballoomii waduu kanaatiin hanga walitti deebinu sagantaa afaan Amaariffaa kanaa wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድና የተከበራችሁ የባበይ ሚዲያ አድማጮች ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜና ጋር ዛራ መሐመድ አሚን። መርከዙ ዑመር ኢብን አብዱልአዚዝ በዘይነል አቢዲን የተመሰረተ እና በሳቸው የሚመራ ሲሆን ዶክተር ኦብሴ አንደኛ አሚሮና እስከዛሬ እየመራች ነው። ዶክተር ኦብሴ ብርቱና ጎበዝ ተማሪ ስትሆን ወደ ባበይ ሚዲያ ስቱዲዮ እየደወለች የሚያስፈልገንን ነገርኛ ዝግጁ ነን በጊዜ እንገሩንና ፕሮግራማችን ብቻ እንዲያምር በማለት ብዙ ጊዜ እንደደወለችም ዳይሬክተራችን ገልጿል። አሚር ከሆናችሁ ወይም ዶክተር ከሆናችሁ እንደ ዶክተር ኦብሴ መሆን ነው። ዶክተር ኦብሴ ቁርአንዋንም በስነ ስርዓት እየተከታተለች ጓደኞቿን 1 2 3 ሳትል ጓደኞቿንም በደንብ ይዛ እየተከታተለቻቸው ነው። እዚህ መርከዝ ላይ የሚገኙት ከ1 እስከ 10 ያሉት ጀግና መሆናቸውን ገልጻ ዶክተር ኦብሴ አንድ ብቻዋን ትሁን እንጂ ግን 6 ፕሮፋይል ይዛ እንደምትቀመጥም ተገልጿል። ማንኛውም ሰው እንደ ዶክተር ኦብሴ ግሩፕ ላይ በስቶ መቀመጥ ይጠበቅበታል። የትኛውም መርከዝ ይሁን የትኛውም ተማሪ እንደ ዶክተር ኦብሴ ሰው ሲጠፋ ለራሱ ሞልቶ መቀመጥና መርከዙን መሳመር ግድይላል። የዛሬ ግብዣ ላይ የተገኙት ብዙ መሼኮችና ብዙ እንግዶችም እንደተገኙበት ተገልጿል። እኛም ዳይሬክተራችን አክለው ማንኛውም መርከዝ ላይ የዛሬ ግብዣ ላይ ከማንኛውም መርከዝ የመጡት አሚሮችና ኡስታዞች እንደነዚህ ጀግና መሆን እንዳለባቸው ይመክራቸዋል። ዶክተር ኦብሴ ዑመር ኢብን አብዱልአዚዝ ላይ የሚገኙትን ተማሪ በሙሉ አመስግናለች። ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ ጓደኞቼ፣ በርቱልኝ፣ ጠንክሩልኝ፣ ከዚህ በላይ ወደፊት መሄድ አለብን። ይሄ የመጀመሪያችን ነው እንጂ የመጨረሻ እንዳልሆነም እገልጽላችኋለሁ ትላለች ዶክተር ኦብሴ። ማንኛውም ተማሪ እንደሷ ጀግና ሆኖ እንዲቀጥልና ሁሉም በ6 እና 3 4 ሆኖ መቀመጥ እንዳለበት ዳይሬክተራችንም ይገልጻል። መርከዛችሁን አሳምሩ የአላህ ቤት እንጂ የዘይነል አቢዲን አለመሆኑን ገልጾ ይሄ የአላህ ቤት መሆኑን ያመነችበት ዶክተር ኦብሴ አዎ ያላ ቤት ነው ያላ ቤት የያዘ ደግሞ ወድቆ አይወድቅም የሚለውን ከውስጧ አስቀምጣ እናንተም እንደሷ ያላ ቤት የያዘ ወድቆ አይወድቅም በማለት ሁላችሁም እንደሷ እንድትጠነክሩ እንመክራለን። እኛ ሴቶች ስንባል ምንም የማናውቀው ነው ወደ ኋላ እንዳንሸክሽል አለማወቅን ማወቅ ራሱ ትልቅ አዋቂነት መሆኑን አስባችሁ ገና ተጀማሪዎችም እንደሷ እንድትበረቱ መልእክታችን ነው። ሴትነታችን ወደ ኋላ የሚመልሰን ሳይሆን ወደፊት የሚገፋን ነው። ሴት ማለት የነ ኢማሙ አህመድ እናት መሆንና ከዲጃ ቢንት ኩወይሊድ ረዲየላሁ ዐንሃ የፋጡማ እናት የረሱል ሚስት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሆኗን እንዳትረሱ። ሴት እንደነሱ መሆን እንጂ ወደ ኋላ መሸሸግ የለባትም። እናንተም በርቱ እንላለን። ዜናችን በዚህ ያበቃ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። kana fakkaata qophii keenya guyyaa irraa sagantaan irraa